adeemsifna wanti jedhamu fudhatama hin qabu Oromoodhaafis hin ta'u. Isa har'aa miti isa borii dabaleen dubbataa jiran. Hooggansi Oromoollee gaafa hidhaadhaa ba'e. Abiyyi wajjiniin mareen hin jiru warra Gumaati. Abiyyi iddoo sanaa ka'ee darbatamuu qaba. Gaafa inni achii ka'edha kan Oromoon iddoo see ga'uu qabdu. Hamma achi geenyutti maal hojjennaadha? Hamma achi geenyutti wanti nuyi hojjennu isa sila Profeesar Isqeel jedhe. Itti mudduudha. Maalitti muddina? Tokko. Marsaadhaan qeerrooni waamicha qabsoo waama. Waamicha qabsoo waama qeerroon marsaadhaan. Waamichi qabsoo kuni al tokko karaa cufuu ta'uu danda'a, al tokko gabaa lagachuu danda'a, al tokko hiriira ta'uu danda'a. Akkuma itti qeerroon biyyaa waammatedha inni kan ta'u. Garuu Oromoo biyyi kan nurraa fudhatamaa jiru hunda keenya irraati malee dargaggoo irraa qofa miti. Biyyi dargaggoo irraa fudhatamee buleeyyiidhaaf hafuu hin jiru. Biyyi dhiirota irraa fudhatamee dubartootaaf hafuu hin jiru. Akka Oromootti kan lolli nutti baname, akka Oromiyaatti kan lolli nutti baname. Falmachuu kan qabnullee akka sanatti. Gaafa qeerroon waamicha waamu fakkeenya hiriirri haa ba'amu yoo jedhame abaluu faatu hiriira naa ba'a jedhanii balbala cufachuun gabrummaa ofirratti jabeessudha. Namni hiriira sii ba'u hin jiru. Namni bulee lafaa ka'uu hin dandeenye dhaabata qabatee ba'u ba'a gaafa jedhame gaafa qeerroon waammate. Gaafa qeerroon waammate. Karaan haa cufamu yoo jedhame dhiirri dubartiin guddaaf xinnaan dargaggoon ituu hin hafin namni hundumtuu karaan haa cufamu gaafa jedhame sana hojiirra oolchuudha. Wanta walaayittaatti ta'e ergitaniitu. Abiddatti qabsiisanii kokkee qabaniitu guyyaa lama keessatti hidhaadhaa baafatan hooggantoota isaanii. Sabi Oromoo guddaadha akka kanattiin wal bira qabuu hin dandeenyu jechuu dandeessu. Oromoon gaafa jabaate kanuma kan Oromoos. Kompleksitii nu keessa jiru nuyidha kan overkaamii gochuu danda'u. Nuyidha kan dandammachuu danda'u. Kanaaf abaluu faatu naa qabsaa, abaluu faatu naa hooggana, abaluu faatu qabsoo koo galmaan ga'a wanti jedhamu hin jiru. Oromiyaadhaaf Oromummaa kan dhale hawwii biyyoolessaa uummata Oromoo kan miidhatee dhalee uummata Oromooti malee eliitii Oromoo miti eenyuun iyyuu miti. Inni kun gaafa nurkaa gatachamuudhaaf nutti duulamu diina keenya ka'ee kokkee qabachuu kan qabu hunda keenya abaluuf abalu miti. Barataadhaaf dhiifamee barsiisonni manatti galuu hin danda'ani. Biyya irra jiraatan hin qaban waan ta'e. Kanaafi namni hundumtuu deebii kennuutu irra jiraata. Abboota gadaa Oromiyaa keessa jirtan. Guyyaan har'aa guyyaa isin teessanii uummata Oromoo ilaaltan miti. Har'a walittin ituu yeroon jiru. Gaafa Oromoon ayyaana godhatu, ayyaana eebbisuu duwwaadhaaf miti abbaan gadaa kan uuman. Har'a rakkoo Oromoodha isa Oromoo keessatti kulkulee jiru. Dubbachuudhaaf ija jabina qabaachuutu isin irra jiraata. Akka bara qabsoo Oromoo Protestiidhaa godhamaa ture. Abboonni gadaa goota ta'anii Oromoodhaa wajjin dhaabataa turan. Abboonni gadaa Oromoo keessa jiran. Garaa Oromoo keessaa ba'ammoo miti kan jedhu yeroo akkasiitu iddoodhaa ba'a. Jaarsoliin Oromoo ganda keessa jirtan, aanaarra godina garagaraarra kan jirtan, qabsoo Oromootii wajjiniin walaallammii tokko malee fuuldura baatanii dhaabbachuutu isin irra jiraata. Walumaa galatti uummanni Oromoo gaafa waamichi qabsoo godhamu abaluu faatu gadi ba'ee naa qabsaa, abaluu faatu kana galmaan ga'a jechuun hin jiru. Sadarkaan sun bira darbameera. Uummata Oromootiif waamichi godhama. Deebii kan kennuu qabus uummata Oromooti. Ani Sheikh Haji Ibrahim Presidenti Majlisa Oromiyaati dhimma jecha imaamotaaf haleellaa masjidaawwan irratti dubbifneerra. Gama kaaniin booranni gumii gaayoo ka waggaa 8tti al tokko taa'u eegalee jira. Haali yerooti wal qabatee waan namti bara hallee akka to'annoo godhanii akka alkooliif maalsi fayyadaman. Oolmaa mana murtii Jawaar Mahammadiif kaanillee harkaa qabna jidduutti ammoo oduu gaggabaabseen isinitti hima ani bakka laatumaati. Galmee qorannoo duraa dhimma Jawaar Mahammadii fi namoota 13 biroo irratti jechoota ragaalee abbaa langaa dhaggeeffachuuf har'atti beellama qabatee ka ture manni murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa jecha ragaa nama tokko dhaggeeffate komii shakkamtoota irratti ajajawwan kenne oolmaa dhaddachaa ka hordofee Habtaamuu Xababuu dubbiseen ture.
Mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti dhaddachi ramaddii araadaa beellama isaa guyyaa har'aatiin ragaa abbaa alangaa tokko jecha isaa dhaggeeffateeti kan jiru. Kanaan alatti immoo dhaddachichi yeroo eegalutti iyyatawwan gama shakkamtootaa akkasumas immoo gama abbaa alangaatiin beellama darbe irratti ka'anii turaniif ajaja kennuudhaan kan inni eegalee ture. Haaluma kanaan obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaan beellama yeroo darbe irratti miidiyaaleen heeyyama keenya malee suuraa akkasumas immoo viidiyoo keenya fudhachaa jiru. Kanaafuu kun akka ittifamu manni murtii ajaja nuuf haa kennu jechuudhaan gaafataniiti kan turan. Haaluma kanaan manni murtichaatis ajaja har'a kenneen miidiyaaleen suursagalee heeyyama namoota kunneenii malee gonkumaa akka hin maxxansine yookaan immoo akka hin baasne yookaan akka waraabne manni murtichaa ajaja kenneeti kan inni jiru. Gama biraatiin immoo dhaddacha keessatti maatiin keenyallee osoo argamanii yaadni jedhu yookaan immoo iyyanni akkas jedhu ka'eeti kan inni ture. Manni murtichaa shakkamtoota kunneeniif maatiin isaanii lakkoofsaan 4 hin caalle dhaddacha irratti hirmachuu akka danda'aniif ajaja kenneeti kan inni jiru. Gama biraatiin immoo gaazexeessaa OMN kan ta'e Mallas Dirribsaa iyyata isaa dhiyeeffateeti kan inni jiru. Haaluma kanaan manni murtichaa gaazexeessaa Mallas Dirribsaa bilbilaan maatii isaa akka argatu akkasumas immoo uffataa fi suuraan illee akka dhiyaatuuf murtee yookaan ajaja kenneeti kan jiru. Dhimmi ajajni irratti kenname inni biraan dhimma bilbilaatii. Beellama darbe irratti abukaatoowwan abbootii alangaa bilbila qabatanii seenaa jiru. Nuyi garuu bilbila ala akka keenyu taasifamaa jira jechuudhaan iyyatanii turanii. Haaluma kanaan manni murtichaa guyyaa har'aa kana abukaatonnis ta'ee abbootiin alangaa bilbila qabatanii gara dhaddachaa seenuu akka hin dandeenye himeeti kan inni jiru jechuudha. Tole, dhaddacha har'aa irratti shakkamtoonni waan dubbatan yookiin waan mana murtiitti himatan qabu. Obbo Jawaar Mohammad erga qabamne as herreegni baankii keenyaa ittifamee jira kan maatii keenyaa. Kanaafuu dhorkaan herreega baankii keenyarra kaa'ame yaa ka'u jechuudha mana murtichaa gaafataniiru. Akkasumas immoo namoonni Siraaj jedhaman 1000 lakkaa'aman qabeenyi isaanii ittifameera jedhaniitti dubbatanii jiru. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti jechuudha. Maallaqa Jawaariin daldalaa jirtu jedhamanii qabeenyi isaanii ittifamaa akkasumas immoo saamamaa jira, kun irraa dhaabbachuu qaba jechuudhaanis mana murtichaa gaafataniiru. Poolisiinis immoo qorannoo isaa xumuree waan jiruuf herreegni baankii keenya ittifamee nuuf yaa gadhiifamuu jechuudhaan obbo Jawaar Mohammad gaafataniiru mana murtichaa. Wanti kun kan ta'e mana murtii kanaani miti. Kun galmee qorannoo duraati. Dhimma ittisa herreega baankii wajjin wanti wal nu qabsiisu hin jiru. Kanaafuu iddoo ittifni kun itti bahee deemuudhaan iyyachuu dandeessu jechuudhaan mana murtichaa ajaja kenneera. Gama biraatiin immoo Baqqalaa Garbaa mootummaan mana murtiitti fayyadamuudhaan morkattoonni siyaasa keessatti akka hin hirmaanne gochuudhaaf hojjetaa jira. Kana malees immoo miidiyaaleen mootummaa keessattuu duula hamaa nurratti adeemsisaati kan isaan jiranii. Akka fakkeenyattis jeneraalota dargii affeeruudhaan nurratti dhaadatamaati kan jiru. Kun nurraa yaa dhaabbatu, lubbuu maatii keenyaaf illee sodaa keessa galcheeti kan inni jiru. Kun nurraa yaa dhaabbatu yookaan immoo nuyis waan kana akka ofirraa ittisnuuf carraan nuuf yaa kennamu jechuudhaan mana murtichaa gaafataniiti kan isaan jiranii. Habtaamuu Xibabuu ture. Manni murtichaa ragaalee abbaa alangaa fan dhagahuuf roobii dhufutti beellama qabachuus nutti himeera. Oduu olmaa dhaddacha biraatiin manni murtii gaazexeessaa OMN Guyyoo Waariyoof qondaala kaafaa olaanaa obbo Dajanee Xaafaa dabalatee mirgi wabii namoota 4 eegamee fi akka gadhiifaman ajajullee abbaan alangaa waan oliyyateef akka to'annoo jala tursiifaman taasifameera. Mana murtii aanaa magaalaa Bishooftuutti ammoo obbo Lidatuu Ayyaalee irratti guyyaan qorannoo dabalataa 7 hayyamameera. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Itoophiyaatti kan har'aa nama 1472 dabalate lakkoofsi namoota COVID-19 irratti argame 42 ol ta'uu ministeerri fayyaa beeksiseera. Akka ibsa guyyuu ministeerichaatti sa'aatii 24 keessatti namoonni 14 du'an yoo ta'u lakkoofsi waliigalaa namoota vaayirasichaan lubbuu dhabanii 692 gaheera. Ameerikaan dhiiga namoota COVID-19 irraa fayyaniin warreen vaayirasichaan qabaman yaaluuf Doonaald Tiraamp yaaliin kun du'a namootaa 100 keessaa harka 35 hir'isuu danda'a jedhan. Afrikaa kibbaatti barattoonni sadarkaa mararra jiran wiixata har'aa jalqabee barnoota isaanii sababa weerara koronaa vaayirasiin addaan citee turetti deebi'anii jiru. Biyyattiitti lakkoofsi namoota koronaan qabamanii hir'achuu jalqabnaan manni barumsaa kan jalqabame. Hokkora mana hidhaa Madagaskar keessatti ka'ee dhaabuuf carraaqqii qondaalonni taasisaniin hidhamtoonni 20 mana hidhaa kibba biyyattiitti ajjeefaman. Rakkoon kun mana hidhaa naannoo Faaraanfaangaanaatti sa'aatii 6tti mudate. Hidhamtoota garee lamatti qoodamantu eegdota isaanii haleeluu jalqabe.
Israa'elitti dargaggoonni saantimoota warqee 425 hubboo supheetiin awwaalame qotanii baasan. Saantimoonni kun waggoota 1100 dura kan awwaalaman yoo ta'u dargaggoota qorannoo arkeoloojii irra turantu argate. Oduuleen gaggabaaboo isaan kanneen. Kayitaanutti wayita ceenu mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa haleellaa masjiidaaf ajjeechaa imaamotaa fi abbootii amantaa Islaamaa irratti tibban adda addaatti raawwate balaaleffachuun ibsa baaseera. Ibsa kanaan haleellaa fi ajjeechaawwan kunneen akka dhaabbatan mootummaan gochoota kana qulqulleessee kanneen gaafatamtoota ta'an irratti tarkaanfii akka fudhatu akkasumas immoo iddoo ajjeechaawwan kunneen itti raawwataman qulqulleessee ummataaf ifa akka godhu gaafateera. Iddoo ajjeechaawwan kunneen itti raawwataman keessaa tokko kan ta'e godina Arsii Lixaa aanaa Gadaba Saasaati. Jimaata darbe hagayya 21 jila mana maree dhimmoota Islaamaa Oromiyaa hoogganuun garas imalanii ka turan pirezidantiin Majlisaa Oromiyaa Sheekh Haji Ibrahim wanti argan gaddisiisaa ta'uu dubbatu. Jila guddaa wajjin deemnee isa san irratti wanti agarre yoo jiraate maali inni mana Sheekh Umar Suleymaan rahmatullahi alayhi xiyyitiin alaan qorqoorroo ciccirtee seente baay'inni isii 20 oli warri immoo qabatamaan yeroo saddakkaa'ee anidhamiifatti jedhu seennee wayitalaalletti maatiin isaanii akkuma jirutti nutti boohee gadda keessa galle mataan kennaddeeni akka mana isaaniititti mataa isaaniitiif illee haati warra isaaniitiifillee walumarratti xiyyitiidhaan dhuman warri bariisaa reeffa kaasee qabre hundi isaaniitu achi jiraachin nutti himanii. Maali inni farqi kana godhe hoo maali jennee wayita gaafannullee hidhataadha jechuu malee nama dhabaluu jechuu waliin beekanii hidhataan gara nama 8 kan marfamanii jiree warri dhokatee ilaalaa nuuf hima. Wanni kun maaf tahe manatti abbaan amantaa guddaan kun maaf xiyyeeffatame wanta jedhu gaafii kan dhiyeessine. Tole eenyuuf dhiyeessitan? Koomishina poolisii mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyeessine. Isaan bifa kanatti quban qabanii hirrifatanii kanumarraa ka'anii daddafanii akkasumatti dafanii koree qulqulleessitu dhaabanii jiru. Gara biraatiin immoo masjida keessatti Qur'aana nama qara'uu fi qaraasisu fooddaa masjidaatiin darbatanii keessatti dhahanii namni 2 akka mana yaalaa amma jiru qabatamaan jira. Inni kun magaalaa Shaashamaneeti. Gara biraa ummata salaatu masjida keessatti alaa xiyyitiidhaan darbatanii tokkosan jechuutu jira. Wanna kana dhageettanii jedhee gaafannaan wanni kun baay'ee rifatanii isaan qulqullaa'uu qaba waan jedhurra geenne. Kanaaf amma dhimmicha kana bifa kanatti ilaaluun dura mee hooggantoota ol'aantuu hundaanuu wal geennee wal mari'annee dhimmi kun akkamitti qulqullaa'aa garuma fuulduraatitti illee immoo tuyyuu akkamitti deemamuun biyya kana odoo nageenni hin boora hin deemuun mala waan jedhu bal'innaan nutis akka abbaa amantaatitti amantaa hooggannu wajjin taanee waan jedhu bal'innaan haasa'uudhaaf karoora qabannee turre. Egaa isaanii wal arginee dhimma kana keessa gallee bal'innaan dhugaa fi dhara jirtu addaan baasnee qulqulleessineeti kan hawaasa keenya beeksifne. Iddoo kaanitti illee wanti wal fakkaataan akka ta'e wanti sooshaal miidiyaa irra waan adda addaa dhageenyuun jira. Meeqa isin quba qabdan iddoo eessatti maal akka ta'e gabaabsitanii mootonaaf kaastanii? Kan nuti quba qabnu haga ammaatitti karee godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaati irratti imaamni masjidaa tokko wareegame jechaa hin dhageenna. Imaamni kun eessatti wareegamee deebi'ee maqaan isaanii eenyu maal odoo hojjetanii masjida moo ala moo qaama qulqulleessu jechuun garee keenya kan gumii dhimma islaamaa godina Harargee lixaatiin dhimma kana qulqulleessitanii ariitiin akka nu beeksisanii inni qulqullaa'utti jira. Kofalee masjida keessatti ummata salaatusti fooddaadhaan itti dhukaasanii ummanni akka carraa ta'ee sujuudarra waan jiruuf xiyyitiin garaarra tartee rabbi baase. Egaa wanti tahee wanti dhageerne fi wanti agarre jira. Qaama dhimmi kun kallattiin ilaallatu wajjin marii gubbaa jirra. Marii saniin duyda duuban qulqulleessinee ibsa kennina dirqama kenna. Kayitaanutti wayita ceenu booranni gumii gaayoo har'a eebbifatee eegalee jira. Gumiin gaayoo ka waggaa 8 jechuunis gadooma tokko keessatti al tokko taa'amu kan irratti murtii gurguddootu darbaa jedhu abbaan gadaa booranaa Kuraa Jaarsoo Kuraa. Bizuu warqa olaanaatu dubbise.
Gumigaa yoo jechuun gada Booranaati ganni 8 keessaatti ganna Agreessoo irraa taa'u. Waan finni Booranaa cuf dubbatu waan seera Booranaa ka duraan jiru labsii dabarsanii seeraadhaallee waan aadaa gooroo kadhawaa kadhigaayyuu horma korbeessa kan cufin dubbatti. Waan seera nama isaallee cufa arri dubbatti. Arda guyyuma eebbaati. Murtee gurguddoo immoo guyyaa torbee kan lamaanii keessatti mariin godhamee waan marii tanaanitti walii galan duuba dhumirraatti murtee dabarsan. Sagantaan harri jalqabame har'a sagantaan kam eebbaati guyyaa gargarii qoodattee jirti. Guyyaa tokko hanga shaniitti marii miiloo yookaan gaaddis miilootti waliin ta'a. Guyyaa sha'agaa guyyaa 10itti gaaddisa gosaa waliin ta'a. Guyyaa 10 hanga 14itti immoo gaaddis kumii ka walii galaatti tolfamaa jechuudha. Harri qoraa dhibiin qabdu eebbuun qabdi. Gumigaayoo kanarratti kan hirmaatu eenyu fa'i? Nami adii gurraachillee hirmaachuu danda'a, biyya keessaaf biyya alaallee hirmaachuu danda'a, nami xiqqaa guddaan dhiiraan addeen nam tokkollee dhoowwan qabu. Qophiin taasifamu maaltu jira sagantaa kana jalqabuudhaaf yaa'ii kanaaf? Qophiin taasifamu dullachigaayoo yookaan farda qubatte kaalsa. Dullachigaayoo qaltee duuba gumii guyyatti qabatta. Qophiin dhibiin jidduutti hin jirtu garuu haala yerootiin wal qabatee waan nam dhibee bara kallee akka to'annoo godhanii akka alkooliif maaksii fayyadaman nami gargara dhufchuuf akka maaksii kana haguuggatee seenu kana nageenyaalleen akka to'atan waan kan cufaa duraattuu mariin godhamee qophiin gargara taasifamee jira. Bakki yaa'iin Gumigaayoo Booranaa itti adeemsifamu kun eessa? Aanadhaasi ardagaa yookaan waggaa 8 godhama. Gadoom tokko keessatti yeroo tokko ganna Agreessoo irraatti horamaa jechuudha. Seera duraan tumamee jiruus ni labsanii haaraallee baasanii tumuun hin danda'ama. Xumura irratti koomishiniin filannoo naannoo Tigraay ibsaarra kenneen filattoota galmeessuu haga kamisaatti tura jedhameen haga eegeen ol namoota miliyoona 3 ol galmeessuufan jira jedhe. Dubbii himaan koomishinichaa obbo Marrasa Sahaayyee paartileen filannoo irratti hirmaatan dilbata darbe falmii marsaa jalqabaa gaggeeffataniiru jedhan. Gama kaaniin namoota dhuunfaan dorgomuuf galmaa'an keessaa 6 sababa adda addaa himachuun filanicha keessaa bahaniiru. Isaan keessaa Maqaleetti dorgomuuf Kaatorii Atikiltii Gabrasillaasee sababa adda kutaniif akkas jedhu. ወደ ምክር ቤት ገብቼ ምክር ቤቱ ላይ mana maree seenuun sagalee uummata koo dhageessisuu fi rakkoo hawaasichaaf qabsaa'uuf yaadeen ture. Ulaagaa barbaachisus guuteen galmaa'e. Adeemsa duula filannoo keessatti akka hubadhee turetti yaada sagantaa fi ajendaa qabdu uummata hubachiisuu fi miidiyaan akka hayyamamu bakka garaagaraatti namoota walitti qabanii mariisisuu amansiisuu akka danda'amuu fi baasii maxxansaaf